galuusaas ba'uusaas quba hin qabu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 12tti ergan xumuree booda yuunivarsiitii seeneellee haga waggaa 2tti baradheen waggaa 2 xumureen gara waggaa 3ffaatti yeroon darbu addaan kuteen hanga har'aatti sababa garaa garaatiin ittiin deebine. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 9 walitti aansuun ijoollee dhiiraa 4 gidduutti dubartii tokko ixaanee dhiira tokko sanaan booddee immoo dubartoota 3 walitti aansuun ana waliin godhataniiru. Ani mucaa isaanii isheedhumaa qananiin ture. Maatiin tokko magaala jiraatee ijoollee 9 guddisuu jechuun waan salphaa miti. Namni ammaa keessumaa baratee miindaa godhatee yookiin immoo gita hojii tokko irratti bobbo'e tokko godhatee lammaffaa irratti waa'een dhala godhachuu fi dhiisuusaa bitaatti galaam. Sababiin isaa immoo haala jireenyaa bara kanaatu waa'ee dhalaa murteessaa. Yeroo ammaatti Finfinnees ta'ee naannoo magaalaa Finfinnee jiraatanii daa'ima tokko godhataniiru taanaan daa'ima sanaaf yoo xiqqaate qarshii 10,000 oltu isa barbaachisaa. Mucaamti reefu dhalatte illee baasii isheen nama baasistu lakkoofsa hin qabu. Akka nuti itti guddannee fi akka ijoolleen bara kanaatti guddatan garaa gara ta'us haa ta'uutii garuu yeroo masanayyuu hanga humna isaaniitti maatii nu godhatan irratti baay'achuun keenya dhiibbaa uumuun oollee. Abbaan koos ta'e haati koo lafa yookiin dhaala maatii isaaniirraa fudhataniiran hin qabanii. Inni otoo barnoota irra jiruu gara waraanaatti ergame. Waraana seenee immoo waraana keessatti yakka dalageen hidhaan waggaa hedduu irratti murtaa'e. Sanaan jireenya dargaggummaasaa jireenya qaba jedhu dirree waraanaarraa gara mana hidhaa keessatti xumure. Keessumaa umrii isaa waggaa 20 haga 30tti abbaan koo mana hidhaa keessatti dabarse. Dargaggummaan wanta namatti fiddu hin beekamu mitiire. Bara dargaggummaasaa loltuu waraanaa ta'e otoo jiru guyyaa tokko bakka ramadanitti mana farsoo yookiin immoo dhugaatii naannoo biyya Amaaraa kana keessatti ni galu. Yeroo sumayyuu Amaara, Oromoo, Gaallaa, Nafxanyaa jedhanii wal arrabsuun ni jira ture mitiire. Re'oonni isaa saboota kaanidha jechuun saba Amaaraa maqaa Gaallaa jedhuun bakka inni dhugaa jirutti dubbii isaa keessatti isa arrabsanii akka carraa rasaasa of harkatti baata ture. Re'oota isaa keessaa tokko hoogganaa isaadha. Hundi isaaniiyyuu meeshaa of harkatti baatu dhuganii quufaniiru. Waan dubbatan waan jedhan hin beekanii. Yoo xiqqaate mana farsoo sana keessa ho'isanii dhugaa kan jiran gara naannoo 14 ta'u. Yeroo kanatti abbaan koo nama fincaaniif gadi bu'u fakkaatee meeshaa isaa sirreeffatee dhufee warreen Gaallaa isa jedhanii fi yeroo inni Gaallaa jedhamu itti kolfan hunda lafa ishee naqee si'a hedduu irra naannessee dhukaasee. Akka tasaa ta'ee bakkee taa'aniillee kan dhuganii turanii riyyoomti isaanuma waliin dalagan nuttis ni dhukaasa jedhanii miila keessa rukutanii rasaasa harkaa buusanii battala mana hidhaatti dabarsanii. Sanaan booddee mana hidhaa yookiin immoo adabaa magaalaa Shawaroobiit jedhamtu keessatti hidhaan umurii guutuu irratti murtaa'ee waggaa 10 umurii waggaa 20 haga 30tti qofa hidhamee dhumarratti amala isaatiin dhiifamni taasifamee fi mana hidhaatii gad dhiifame. Abbaan koo mana hidhaa keessatti kan dabarse hidhamuu qofa miti. Jaalallee haadha manaasaallee achuma keessatti argate. Ni ulfaata mitiire mana hidhaa keessatoo jiraatanii duuti namatti murtaa'ee abdii jiraachuu abdii jaalallee godhachuu qabaachuun eeyyeen baay'ee ulfaata. Yeroo mana hidhaatii bahuuf waggaa lamni isaa hafu mucaamti naannoo sanaa yakka ajjechaa irratti hirmaatteetta jedhamuun shakkamtee hanga qulqullaa'utti jedhamtee mana hidhaa sana seenti. Akka tasaa ta'ee akkuma seenteen mana nyaataa yookiin immoo ittoon dalagamutti ramadamtees manuma hidhaa sana keessa hojjechuun eegalti. Abbaan koo immoo hoogganaa mana nyaataa hidhamtootaati. Hooggantummaansaa gosa nyaataa beeksisuu, sa'aatii nyaataa beeksisuu fi qulqullina nyaataa qofa ilaaluudha. Waa'een baasii fi galii wanta isa dhibu hin qabu. Sana kan hojjetan namoota baratan yookiin immoo mootummaan qacaratedha. Hojii sana garuu dirqama isaanii hojjetu. Maarreegaa yeroo kanatti haadha keenya waliin wal baranii kutaa dhiirotaa dubartoota murtaa'e qofatu seenuu danda'a. Sana keessatti carraa argateetti fayyadamuun haadha koo waliin hariiroo uume. Baay'ee akka ishee jaallateerus eegdota mana hidhaa sanaatti himuun icciitiidhaan maallaqni xiqqoo
kennamee fi yeroo murtaa'e qofaatiif akka ishee waliin wal argatu eeyyamsiifachuu jalqabe. Biddeenni ofii eessa akka namaa taa'u hin beekamu mitire. Haati kiyyaaf abbaan koo yeroo jalqabaa iccitiidhaan dhokatanii wal arguu jalqaban mana fincaanii dubartootaa keessatti sanuu halkan naannoo sa'aatii 10 haga 11tti otuu manni fincaanii hin qulqullaa'in ture. Kan nama ajaa'ibu kana qofaa miti. Obboleessi kiyya hangafaa kan inni ulfaa'ame yookiin immoo garaatti hafe wal qunnamtii mana fincaanii kana keessatti haatii fi abbaan koo waliin eegalaniiti. Ayyaanni isaa tolee fi haati keenyi turtii waggaa tokkoof baatii 6 booddee daa'ima garaatti godhattee mana hidhaatii yakkarraa bilisa jedhamtee baate. Yeroo mana dabaatii baatu daa'imni baatii 4 gadameessa ishee keessa ture. Akkuma obboleessi keenyi hangafaa dhalateen immoo abbaan koo mana hidhaarraatii bilisa ba'ee kan isheen deesse mana warra isheetti ture. Manuma warra ishee galee waliin jiraachuu eegalee daa'ima 2 ijoollee dhiiraa 2 achumatti godhatanii. Sanaan booddee haalli sabummaa kun yeroo sarakkisu maatiima haadha manaasaa waliin jiraachuun yerootti ulfaatu harka duwwaa homaatoon qabatiin maallaqa homaatoon qabaatiin magaalaa Shawaaroobit raatii dhufanii magaalaa holotaa keessa jiraachuu jalqabanii. Jireenyi akkuma isheettuu nama jiraachisti mitire. Mana maragaa, qoraan namaa falaxaa, ergamaa, faabrikoota adda addaa eegaa, maashinoota adda addaa nan beeka jedhee suphaa hojii argate kamiyyuu hojjechaa abbaan koo haadha koo waliin na guddisee. Haati keenyis haga dandeesse hojii garaagaraa hojjechuun yaalti. Haa ta'uutii garuu hanga obboloonni koo dubartootaa heerumanii gaa'ela dhaabbatanitti haatiif abbaan koo boqonnaa jireenyaa argatanii hin beekanii. Obboleettiin keenyi hangafaa garuu gaa'ela godhattee waggaa tokko yeroo guunne keessatti lafa bittee mana ijaartee konkolaataa haatiif abbaan keenyi galeerraa argatan illee bituun maatii koo jiraachisuu jalqabde. Waanuma kana gooteef garuu ati nan guddistu jechuun abbaan manaa ishee otuu daa'ima walirraan godhatiin walirraatii adda bahanii. Yeroo sana isheen haatiif abbaan ishee hiyyuma keessaa akka bahanii malee gaa'ela ishee kabajjee gaa'ela ishee keessatti guddachuu kaayyoon qabdu. Gaa'ela godhannee akka isaan jijjiirru fedhuun immoo fedhii haadhaaf abbaa kootii. Ollaa keenya obboleettiin kiyyatoon heerumiin isheen hangafaa jechuudha. Naannoo waggaa 5 dura biyya alaa Ameerikaatti dubartiin ollaa keenyaa heerumteetti turte. Isheen akkuma heerumteen jireenya maatii ishee guutummaa guutuutti jijjiirsistee ganda keenyarraatii mana gandaa keessaa baasistee mana mataa isaanii galchiteetti. Abbaan koos erga isaaniin argee booda heerumni biyya alaa akkas nama jijjiirama taanaan isinis nama biyya ormaatti adaraa keessan heerumaa. Nama biyya keessaatti heerumtu taanaan cidhayyuun godhatinaa. Rakkina keessan waan beeknu waan cidhatti godhattaniin ijoollee keessan guddisaa jedhanillee nutti qoosu. Qoosaas qofa hin turre. Namoota naannooma sanatti heeruman maatii isaaniif miti mataa isaaniif iyyuu hin jiraanne jechuun haatiif abbaan koo qubatti qabanii nutti argisiisu turanii. Obboleettiin keenya hangafaa kunis yaaduma isaanii kan hordoftee nama biyya Ameerikaatii dhufee biyya keessa jiraachuu jalqabetti heerumtee ture. Inni garuu waggaa tokko qofa waliin jiraatee akka isheen maallaqa balleessitu ol guddachuuf akka yaanne bifa kanaan yoo itti fufte harka duwwaatti akka isa hambisuu dandeessu yeroo hubatu gaa'ela seera qabeessaa yookiin immoo waraqaadhaan walii mallatteessanis hin qabani turanii narraa deemi jedhee ofirraa ishee gaggeesse. Maallaqa xiqqoo of harkatti hambifatteen hojii mataa ishee magaalaa Finfinnee keessatti banattee hojjechuu jalqabde. Yeroo ammaa kanatti gaa'ela gara biraallee dhaabbattee ijoollee 2 deessee jireenya gaarii jiraachaa jirti. Ana malee dhiira biyya hambaa kan hin tuqne obboloota koo keessa hin jiru. Sababiin isaa immoo gaa'ela isaanii waantan argaa tureef namni biyya hambaa gaa'ela itti fufiinsaaf hin ta'u yeroo malee hin jedhaanii. Obboleettiin kiyya lammaffaas sadaffaas carraa makkanaatu isaan mudate. Dhiira biyya hambaarraa dhufe Amaaras haa ta'u Tigiree barbaadanii adamsaa turanii. Akkuma adamsanis milkaa'ee fiira. Haa ta'uutii garuu obboleettiin keenya lammataa sababa maatiin gidduu galetti yookiin immoo gaa'ela isaanii gidduu nuti maatiin ishee waan galleef umrii godhachuu hin dandeenye. Obboleettiin keenya isheen sadaffaa immoo abbaan manaa ishee biyya hambaatii gaa'ela gara biraa kan qabuu fi ijoollee 3 illee akka qabu yeroo baretti gaa'ela heerumtee keessa jiraachuu jalqabde. Daa'ima tokko illee godhattee fi dhiistee adda baatee waan qabdu adda qooddattee jireenya mataa ishee jiraachaa jirti. Ani jaalala kan hin jalqabe barnootaan kutaa 9ffaa yeroon baradhudha. Eegalumsi jaalala koos mana amantaa keessattidha. Dargaggeessa mana amantaa keessa sirriitti tajaajilu tokko waliin jaalalli nu qabee jaalala ajaa'ibaa waliitiin eegallee. Kaayyoo fi karoorri keenyis
sirna mana amantaatiin qulqullummaadhaan gonfoo qulqullummaa uffannee jaalallee koo waliin gaa'ela dhaabbachuun karoora ijoollummaa keenyaa ture. Anis mana amantaa keessatti ijoollummaa kootii kaasee nan tajaajila. Innis mana amantaa keessatti ijoollummaa isaatii kaasee tajaajila. Anaaf isa gidduu garaagarummaa waggaa lamaatu jira. Yeroo ani kutaa 9ffaa baradhu inni immoo kutaa 11ffaa barata. Hojjaansaa dheeraa, bifti isaa magaala, haga har'aatti yeroo hundaa nama ija koo dura deemudha. Haa ta'uutii garuu jireenya dubartii kan balleessu guyyaa tokko yookiin immoo halkan tokkodhaati. Halkan kun jaalala anaaf isa gidduu jirus ta'ee fi karoora kaayyoon gara fuulduraatti isa waliin karoorfadhe karaatti na jalaa hambiste. Kunis guyyaansaa guyyaa cidha obboleettii koo ishee sadaffaa ture. Obboleettiin kiyya abbaa manaa ishee sana waliin cidha kan isaan raawwatatan hoteelatti maallaqni guddaa baheeti. Namoonni gurguddaan hedduus irratti argamaniiti. Maatiin firoottan keenyi cidha kanarratti kan hin waamamnee fi kan hin argamne hin jiranii. Diyaaspooraa waan ta'eef sagalee fi dhageettii guddaa waan qabuuf hundumtiyyuu cidha diyaaspooraa kanarratti argamuuf humna uffata qabuun babbareedee cidha irratti argamee cidha ajaa'ibaa raawwannee cidhi sunis xumuramee gariin hedduu keenyaatiif hoteeluma cidhi kun gaggeeffame keessatti akka bullu keessumaa maatiin ni taasifama. Ani obboleettii kootiif miinjee yookiin immoo gargaartuu kan jalqabaa ta'een ture. Akka tasaa ta'ee abbaan manaa ishees obboleessuma isaa miinjee kan jalqabaa godhatee ture. Guyyaa fi halkan nyaata dhugaatii sanuu kan hoteelaa baay'ee qaalii ta'e guyyaa biraa deebisanii argachuunuu kan ulfaatu nyaachaa dhugaa turre. Yeroo jalqabaafan dhugaatii alkoolii arraba kootiin jireenya koo keessatti tuqee sanuu dhugaatii Black Label jedhamu gatiin isaa qaalii ta'e hedduutu cidha kanarratti baname. Keessumaa maatiin keessumaa miinjoliin dhugdani malee jedhamuun dirqisiifamne. Sanaan utuma natti ulfaatu dhugaatii sana burcuqqoo 2 dhugeen lafa kaa'ee. Sanaan booddee kan ani yaadadhu miinjoliin hundi keessan kutaa ciisichaa tokko keessa ciisaa jedhamu keenyadha. Lakkoofsi miinjolii gara 14 ni taana. Kan dhiiraas kan dubartiis jechuudha. Dhiironni karaa tokko ciisanii dubartoonni hundi keenyi karaa tokko ciisne. Tilmaamaan sa'aatii sirrii beekuu baadhus sa'aatiin gara ciisichaatti hundi keenyi deemne halkan naannoo sa'aatii 8 walakkaa booddeedha. Hanga sanatti xiqqoo of nan beekan ture. Haati abbaan keenyi hundinuu cidha kanarratti haga halkaniitti waliin turre. Haati kiyya miinjee hangafaa obboleessa abbaa manaa obboleettii kiyyatti nu bira haa bultuu baay'ee dadhabdeetti yeroo jettee gaafattuuni obboleessi abbaa manaa obboleettii koo lakki homaa rakkoo hin qabu akkam nurraa adda baati kolfaa haasa'aa bulla homaa yaadda'inaa jedhee na qabee kutaa ciisichaa sanatti hiriyoota koo sana waliin yeroo inni nageesse na yaadadha. Sanaan booddee inni hafe ifaaf ifatti naaf mul'atu. Miilli koo ejjechuu dadhabuusaa kanan dubbadhuuf kan hin jedhu wallaaluu koo fi kanneen kana fakkaatan xiqqoo natti yaadatamu. Sanaan booddee dubartoonni asiin dhiironni asiin yeroo jedhamus nan dhagaham. Haa ta'uutii garuu hangan lafaan ciisutti harki gurbaa kanaa gateettii koo jala ture yookiin immoo na qabateera akka ani hin kufneef jechuudha. Sanaan booddee na haa gadhiisuu na haa dhiisuu wanta beeku hin qabu. Haa ta'uutii garuu ani of wallaalee rafeera. Hirriba keessatti namni akkana tuttuqaa jiru yookiin immoo achi siqinaan jecha akka jiru waan ta'e yaadachuuf na yaala. Haa ta'uutii garuu dhukaatiin sammuutti na ba'e suni akkanani hirriba koo keessaa of bareen dammaqnetti dhiibbaa toon taane du'anarra kaa'ee ka'uu of beekuun dadhabee. Hundumti keenyiyyuu dadhabneerra waan na ta'eef bari'ee hanga toora sa'a 4tti namni hirriba isaarraa ka'eeru hin jiru. Naannoo toora sa'a 4 yeroo ta'u gurbaamti yookiin immoo obboleessi abbaa manaa obboleettii koo ka'ii jedhee tuttuqee na kaasee. Yeroon ka'u ammayyuu harkisaa na hammatee jira. Yeroon of ilaalu haalli mijataan natti dhagahamuu didee. Harka koodhaan kutaa qaama koo yeroon ilaalu qullaa qulqulluu koodha. Uffata keessoo koo yeroon ilaalu cittee narraa buuteetti. Battaluma nahuun harka koo qaama koo gidduu yeroon galchu harka kiyya dhiiga qabatee as naa dhufe. Naheen bakka hin ciisurraa waliin jedhee gurbaan kun callisinaan jedhee kabaja kiyya akkan dhabinaaf galee yeroo inni kana godhu qaama saalaasaa galtus ta'e baasu waan tokko waan hin beeku hin qabu. Haa ta'uutii garuu halkan waan ta'e akkana tuttuqaa ture nan yaadadha ture. Haa ta'uutii garuu yeroo sana dammaquu hin dandeenye. Guyyaan yartuun kun
nama ani guyyaa tokkollee waliin haasa'een beekneetiif kabaja kiyya dabarseen akkan keenyu na dirqisiiste kanumaan kabaja koon dhabee eega sanaati kennaa yookiin immoo ayyaana addaa wantan ofirraatii mulqame natti fakkaata akka dubartiitti qixxee godhee ofin ilaalu barri kun yeroon ani barnootaatiin kutaa 11ffaa baradhu ture kanaan kabaja kiyya nan dhabee sanaan otoo dhaabbatee baay'ee gaarii ture ani haadha koodhaan icciitiin dhoksu tokkoyyuu jireenya koo keessatti hin qabu guyyaa kana buleen naannoo toora sa'a galgalaa akkanan ta'e jedheen qofaatti ishee waamiin haadha kiyyatti hime haati koo maatii guutuu sanatti gadditee gara manaatti na fudhattee galtee baay'ee gaddinee na waliin teessee boossee homaa miti jettees sanaan booddee na jajjabeessite haa ta'uutii garuu wanti kun kanarratti qofaan dhaabbanne ulfi hin barbaadamne gadameessa koo keessatti uumame yeroo kana ture icciitiin anaaf haadha koo yookiin immoo gurbaa kana gidduu jiru namoota biraa kaaniin illee bira akka inni ga'u kan taasise mana yaalaa deemnee yeroon ilaalamu daa'imni jira naan jedhanii baatii 3 wayi reefuma fixeera dirqama ulfi kun bahuu qaba jedhameen haadha kootiin jechuudha ofirraatiin baasee yeroo ulfa kanan baasu namoota miidiyaa firii ta'anii ulfa koo baasanii keessaa tokko mana amantaa waliin tajaajila waa'ee kanaa jaalallee kootti hime jaalalleen kiyyas guyyaa tokko qofaatti na waamee gara mana amantaa deemnee mana amantaatii immoo bakka namni hin jirre bosona caakkaatti na qabatee deemee akkuma yeroo duriisaa na dhungachuu fida jedheen tilmaamaan otoo jiru uffata gurdii asii gadi hin godheeru narratti tarsaasee na xalaa yookiin immoo uffata adii hin godheeru kukkutee uffata korra keessaas narratti cicciree na kabalee na dhiitee na gogombisee akkan taane nattaasa'ee galgala naannoo toora za'aalaa 12 walakkaatti qullaa qulqulluu hangan jedhamuu danda'u bakka sanatti na dhiisee deemee kanumaan anaaf inni adda baanee ganna yeroon kutaa 11ffaa xumuree ture halkan sana nama waammadheen mana namaa galeen uffata godhee baheen gara maatii kootti deebi'ee haa ta'uutii garuu ijoolleen dhiiraa muraasni yeroon na reebee deebi'u isa waan arganiiruuf obboloota koo warra dhiiraatti himanii obboloonni koo warra dhiiraas qabanii magaala qixxalamaa keessatti nama toon taane akka bineensaatti lafee isaa caccabsanii sababa obboloonni koo reebanitti waggaa tokko barnootarraa hafee dhukkubsataa bahee kanaan 12 xumureen yuunivarsiitii seenee dubartiidha mitiiree jaalallee gara biraan qabadhee nama naannoo keenya magaalaa Finfinnee jiraatu jechuudha baay'ee na jaallata anis nan jaalladhaanii jaalala isaatiif boqonnaan qabu amma otoo na argee na waliin dabarsee baay'ee isatti tolaa konkolaataa biiroo kan kennamee fi kan mataa isaanii qaba torbee guyya 3 bakka nani mooraa yuunivarsiitii baradhuu ni dhufa yeroo narraatii adda ba'u ni bu'aa maalati dhiira miti jedheen nan jajjabeessaa karaa biraan immoo dhiira akkam na jaallatu argadhe jedheen ofitti nan gammadaa waggaa tokko waggaa lama erga waliin dabarsinee booda hojii addaan kuteen as sibira jiraadha malee kanaan booddee sirraa fagaadheen jiraachuun barbaadu naan jedheen yeroo kana ani akkam hojiidhaaf daree yoo dhibe anatu barnoota dhaaba malee barnoota waggaa lammaffaa kana xumureen si waliin jiraachuun jalqaban jedheeni innis tole jedhee jaarsummaan qofti ergame waliin mana isaa jiraachuun jalqabe haa ta'uutii garuu jaalalli inni narraatii qabe jaalala miiraati malee jaalala qulqulluu hin turre ammatti akka daa'ima godhannu ilmaan horannu hin barbaadu waggaa 2 isa kadhadhee gaa'elatti erga seenamee daa'ima godhachuuf boodattiin jedhamu nuyi miti nuyi gadi kan jiraatan iyyuu 2-3 godhatanii jiraatu yeroon jedhuuni lakkii daa'imni barii yoo dhufe kuni barbaachisaadha jechuun nattaasa'a anis waggaa 2 yaadee nan darbe waggaa 3 waggaa 4 gahee turtii waggaa 4 booddee guyyaa tokko bilbila isaa manatti dhiisee bakka hojii yeroo deemu karaa toora iimootiin suuraan ijoollee 3 yeroo ergamuu fi ija kootiin hin argee paatarnii bilbila isaarree yeroo inni banu waan tan argeeruuf yeroon banu namni kun kana dura fuudhee ijoollee godhatee mana jaarratee sanaan booddee haadha manaasaarraa adda bahee haati manaasaa himattee walakkaa miindaasaa ijoollee kana sadaniitiif nama qoodaa jirudha akkanatti yeroo ilaalamu immoo nama fuudhe miti dubartii birallee ga'ee hin fakkaatu yaa rabbii koo maalitti na galchite jedheen sababa inni anarraa daa'iman barbaannee fi eebuun daa'imaa ana bira malee isa bira akkan jiranaaf galee kanaan anis gaa'elli kuni na haa ga'u jedheen gaa'ela gara biraattiin ce'ee waggaa tokkoof baatii muraasa booddee saffisaaniin ijaarradhee si'a kanatti kan na mudate nama naannoo keenyaadha gaa'ela sin dhaabbannee haa ta'uutii garuu jaalala kiyya gochaan ilaalinaan jedhee mana sagaleen jiraachuu jalqabe gaa'ela lamaan keenyaan mana maatii koo haadha abbaa obbolaa qabaachuu kooyyuu dagadheen yeroo gabaabaa waggaa 4 keessatti ijoollee 2 waliin horannee jireenya gaarii
Rabbi jaallatu, gaarummaan Waaqayyoo keessatti argamu, mana araaraa, mana garraamummaa, mana kennaa dhumarratti naaf kennee Rabbi gaa'elli koo amma gaa'elatti inaafamu kan obboloota koo keessaa ta'ee jireenya gaarii jiraachaan jira. Hundumti keenyiyyuu dubartoonni gaa'ela hiiknee gaa'ela gara biraa dhaabbannee rakkoon dhukkuba kanaa inni jalqabaan maatiin keenyi hawwii ijoollummaa sammuu keenya keessa kaa'anidha. Inni lammataa immoo balleessama karaa keenya yookiin immoo karaa isaanii raawwatamedha. Obboloonni keenya warra dhiiraa garuu akka keenya miti. Tokko qofaatu gaa'ela hin dhaabbanne innuu sababa araada isaatti. Warreen kaan hafan garuu gaa'ela gaarii gaa'ela jabaa jaarratanii ilmaan horatanii waliin jiraachaa jiru. Seenaan kiyya kanuma fakkaata. Jireenya dubartii halkan tokkoon yookiin immoo guyyaa tokkoon daandii qabatte irraatii jijjiiramti. Ani obboleettii keessan magaalaa Finfinnee irraatii. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yoyyaa ashamaaktam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddee isiniif dubbiseen hin kaa'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi siin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan wanta isinitti dhaga'ame komentii jalatti qodaafi jecha laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatina. Seenaa barsiisoo yookiin immoo bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.